Oolmaa sharafoota maallaqaa jechuudha kan guyyaa har'aa meeqaan akka oolee waliin ilaallaa biyyoota kanneen akka Ameerikaa doolaarii fi Kanaadaa doolaar akkasumallee Awustiraaliyaa doolaarii fi Swiss firaankii dabalataan illee Chaayinaa hewaan itti aansuun yuuroo fi kanneen akka Saawudii riyaal Dubaay diraamii fi Joordaan diinaar Bahrein diinaarii fi Ijipshiyaan paawundii akkasuma Kaatar riyaalii fi Israa'el shiqil Indiyaan ruupii fi Turkii riilee kanneen kun biyyoota hedduu siniif qabadheen dhufeetiin jira hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiltoota kiyya nagaan lafaaf bakka jirtan isiniif haa ta'u an nagaa gooti nagaa guutuu nagaa irraa afaan qaba nagaan na bira jiru isin bira akka jiru abdiin qaba jechuudha kanatti aansuun namoonni mana koof yookiin immoo chaanala koo kanaaf haaraa taatan sabskiraayib godhadha sabskiraayib keessan immoo oolirra godhachuu hin dagatina viidiyoo yeroo hedduu yoo gadhiisu yookiin immoo waa hundayyuu viidiyoo yoo lakkise kallattumaan otoo sarchiin godhiin isin bira ga'a waan ta'eef jechuudha egaa guyyaan har'aa immoo akkuma beektanii Maarchii 6 baatii 3/2026 jechuudha waliin ilaalla sharafni maalirra akka jiru asumaanis gaaffii keessanis isiniif deddeebisuutti isiniif ufa jechuudha inni tokkoffaa irratti gaaffiin tokko Saawudii irraatii gara Dubaayitti yoo erganne kanaan dura 49 naan jedhee 49 siif erganaan jedhee amma immoo dura immoo 50 naan ergadhe kaleessa immoo deebise 49 naan jedhee mee asitti yoon ergemoo achi yoon geesse naawwayyaa yoo jettanii nama amantan yoo argattan yookiin immoo nama amanamaa nama sirriitti sinii ergu argannaani hanga 49tti sinii erginaan baay'ee bareedaadha jedheeti yaada namoonni Saawudii keessatti ergattan baay'een keessan irra caalaatti 46 olitti badaa waan ergattanii jirtan miti tokko yoo darbe yoo maallaqa guddaa qabattan hanga 47 fi 8 gidduu sinii ergama inniyyuu osoo ramadaana keessa hin galiin jechuudha ramadaanan dura xiqqoo sharafni ol ka'eetin jira erga xoommanni kiristaanas musliima hundumtuu erga galee sharafni kallatti kamiinuu gadi qaqannaseetiin jira jechuudha kanaafu nama amanamaa taanaan yoo 49 yoo ergatteyyuu bareedaadha dura 50 kan si ergan immoo sirriidha dura widdiidhaan jedha gaaffii as jalatti na gaafatame ammoo ani Saawudii keessatti 45 nan ergadhe kaleessaa kan jettutu jira yaada akka kanaa komentii jalatti yoo waliif keessanii baay'ee bareedaa fi filatamaadha jedhee yaada maaliif yoo wal jajjabeessitan jechuudha naannoo koorraa akkasi'a an akkasitti ergadheera nama akkasiitu na gargaari yoo waliin jettan komentii jalatti wal dubbistanii wal gargaaruu dandeessu wal gargaaruun immoo aadaa keenya waan ta'eef isiniin jedha gaaffii kana isinii deebisaan deema gaaffii fi yaada akkasuma qeeqa qaqqabdan komentii jala kaa'uu hin dagatina isiniin jedha gara sagantaa keenyaatti yoo galle Ameerikaa doolaarri tokko guyyaa har'aa 189.0 yookiin duwwaadhaan oolee jira jechuudha guyyuma guyyaa saantiba yookiin immoo wanta tokko qaqannasaa turtii bulti jechuudha akkasuma egaa warri Joordaanii keessatti doolaara sinii kennanii fi akkasuma immoo Beeruut keessa doolaara fudhattan walumaa galatti Ameerikaa doolaar kana keessarratti ilaaladha isiniin jedha dabalataan immoo karaa baankiidhaan immoo Ameerikaan doolaarri tokko 153.0 yookiin tuqaa duwwaadhaan oolee jira jechuudha inni itti aanu Awustiraaliyaa doolaaridha Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 132.94 oolee jira jechuudha inni itti akkasuma karaa baankiidhaan immoo Awustiraaliyaa doolaarri tokko 106.38 oolee jira inni itti aanu Kanaadaa doolaaridha Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 138.37 oolee jira karaa baankiidhaan immoo Kanaadaa doolaarri tokko 110.11 oolee jira jechuudha inni itti aanu Swiidin kiroonidha Swiidin kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 18.61 oolee jira jechuudha inni itti aanu Swiss firaankiidha Swiss frankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 242.8 oolee jira akkasuma karaa baankiidhaan immoo 194.87 oolee jira inni itti aanu Chaayinaa heewwan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 27.83 oolee jira karaa baankiidhaan immoo Chaayinaa heewwan tokko 21.74 oolee jira jechuudha inni itti aanu yuuroodha yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 219.64 oolee jira akkasuma karaa baankiidhaan immoo yuuroon tokko 181.60
digdamii sagaliin oolee jira jechuudha. Inni itti aanu paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 252.54 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo paawundi sterlingiin tokko 203.57 oolee jira. Inni itti aanu Oomaan Riyaalidha. Oomaan Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 491.43 oolee jira. Inni itti aanu Kuweet Diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 605.38 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Kuweet Diinaarri tokko 492.28 oolee jira. Inni itti aanu Dubaay Diraamidha. Dubaay Diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin 51.46 oolee jira jechuudha. Karaa baankiidhaan immoo Dubaay Diraamni tokko 41.66 oolee jira. Inni itti aanu Saudi Arabiyaa Riyaalidha. Saudi Arabiyaa Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 50.35 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Saudi Arabiyaa Riyaalli tokko 40.80 oolee jira. Egaa akkuma baratamee fi akkuma yeroo baay'ee irra deddeebiin isinitti himaa jirutti jechuudha. Namoonni Saudi Arabiyaa jirtan maallaqni keessan guddaa kan ta'e hanga 46 yookiin immoo 22 ergamaa jira jechuudha. Akkasuma namoonni maallaqni keessan xiqqishuu taate immoo hanga 22 adii akkasuma birrii Saudii tokkoon isaa birrii Itoophiyaa 45 namoonni maallaqa xiqqishuu garmalee qabdan isinii jechuun barbaada. Egaa namoonni baay'een irra deddeebi'an waan gaggaafattaniif irra deddeebiin anis akkasitti itti isinii hima jechuudha. Daldaalonni yookiin immoo warreen maallaqa keessan isinii ergan immoo gatii adda addaa yookiin immoo gatii isaan himatan garaagara jechuudha. Mashwaara yookiin immoo taaskii namni kaffaltan kamiyyuu 50 dirqama kaffaltuu jechuudha. Manattis yoo dhufanii isin harkaa fuudhan akkasuma immoo yoo sarraafa isaanii yookiin akkaawuntii isaaniirra geessitanii galchitanis jechuudha 50 kaffaltu. Inni itti aanu immoo Joordaan Diinaaridha. Joordaan Diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 266.49 oolee jira. Inni itti aanu Bahreen Diinaaridha. Bahreen Diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 500.97 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Ijipshiyaan Paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.54 oolee jira. Akkasuma Kaatar Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 50.36 oolee jira. Inni itti aanu Israa'el Shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 58.61 oolee jira. Inni itti aanu Indiyaan Ruppiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.81 oolee jira. Akkasuma Turkii Riileedha. Turkii Riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin 4.27 oolee jira jechuudha. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya viidiyoon guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Namoonni jaallattanii fi akkasuma isin fayyadee jirummoo laayikii tuquu hin dagatina. Laayikiin keessan hedduu na fayyada waan ta'eef laayikii yoo tuqxanii namoota baay'ee biratti akka viidiyoon kun mumul'atu taasisa. Gaafa namatti mumul'atu immoo namoonni hedduun irraa fayyadamu jechuudha. Kanaaf immoo sheer gochuus hin dagatina isiniin jedha. Turtii biraan walitti deebina. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.